Tola giifti. Jechuun Dhuunfaadhaan akkatti qo'achiisu jalqabdeen dhaga'e. kanaaf maal keetu tuqameera? Homa garuu kan itti qo'achiisu jalqabdee gammee ta'uu isaatu na ajaa'ibe. Hojiin qabdu? Taasisaan jira bara. Yeroo si ilaalan nama akkasiin fakkaatu. Nama akkamii? Yeroo si ilaalan kan ol jettee ija namaa keessan ilaalle. Garuu immoo nama gaarii kan taate natti fakkaata turte. Malee nama beekamtiidhaa fi qarshii barbaadu natti fakkaata turte. Haati hattuun intala hin amantu ishee jedhan taatee akka hin taane. Arrabsoo keetiif baay'ee galatoomne. Garuu immoo intalli akka mana barumsaatti tokkoffaa taate tokko akka mana barumsaatti qabeenyaan tokkoffaa mucaa ta'e tokko yeroo argamtu akka tasaatti jechuun natti ulfaata. Maaliif kan akka mana barnootaatti lammaffaa ta'een qo'achiistu? Maal jechuu barbaadde? Jechuun koo qabeenya jaallattes hin jechuu qoomte. Garuu akka mana barnootaatti akkati lammaffaa taatu sitti maal jira?